بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم guyaan guyyaa gammachuu jettanii guyaan guyyaa galataati guyaan guyyaa gartee namni kolfu isinki bakkuma kana wal geene na fakkaate bara gaafa jawaan biyya kana dhufee akkuma sii deebi'een rakkoon sun dhufte asuma eebbifne na fakkaate akkasuma yaadattanii manuma kanaami baga wal agarre baga rakkoo ani dura dursee dhugattiin hayyoota kennaan ammuma arguu jira gaafa isaan as dhuman san ani qabsoo biraa keessa ture biyya ture baasanii amma immoo akka hiree ta'ee hadha hiree tan argannee bakka kana wal agarree akkas Jamaalii fi akkasuma Booqalaa abbaa Oromoo nama lubbuu ofiitii fi jireenya ofii cufa Oromoo kanaaf kenne gootuma akka reefuu Profeesar Hussein dubbatanii sani yoo kam akkasitti jedhamuu malee baga wal agarree baga rabbiin isin baasee akkuma Profeesarri jedhe duutaniituma galtan jedhanii hattaa hukmi illee isinii gooneerra nu gaafsan warri sheekotaa hukmi isinii gooneerra dhaga'uma diddan malee du'uun hin ta'u wala tulquu beeydiikum ilatti haluukaa jedha kitaabni keenna ofiin ajjeesinaa jedha yoo jiraattan waan nu gootan yoo duutan waan nu gootan jenne amma jiraachuun keessan akka inni bu'aa qabu argitan na fakkaata osoo gaafsan duutanii isin agarru hireen agartee hawaasa Oromoo olii gad deemtanii fira keessan ummata keessan kasin jaalatu argitan kun waan jiraatu natti hin fakkaanne osoo duuti sun achiin itti fuftanii baga irraa deebitan waan san illee isin jechuu barbaada warri waan san godhee akka irraa deebi'an godhellee haa galatu walii galattiin hawaasni keenya dhugatti nama isaa waa godhe ummanni Oromoo dhaamsuma reefuu Profeesarri Abdulnaasir dhaamate san dhaamadha Oromoo nama Oromoo waa godhe gaafa inni du'e waan isaa dubbataa jirra aadaa san haa jijjiirru aadaan sun akkami jijjiiram nama waa nuu godhe ammoo magalatoomi haa jennuuni gaafa inni du'e haa dhiibnu isaaf rabbitti haa dhiibnu gaafata walumaa galatti waan isin Oromoo gootaniif galatoomaa isiniin jenna akkuma Profeesarri dubbatetti ummata keenna Oromoo wanni isin baasu wanni nu baasu tokkummaa malee wanni nu baasu hin jiru yoo tokkoomni qofa waan qabanne kana bakkaan gaya namni yoo wal harka qabne illee hin toltu wal gaafadhaa gargaarree waan kana agartee waan dhabne kana fudhannee waan hanqanneetti guuttannee of duratti deemuun uduba deemuun hin danda'amu bakka uduba deebinu bira achi tareera na fakkaate uummanni jabaannee waan keenya haa jabeeffannu san qofa osoo hin taane nu akka hawaasa muslimaatitti hawaasni muslimaa waggaa rakkataa ture keessatti dhiyoo kan agartee akkuma isin beeytan majlisa agartee federaalaatitti jijjiirama uumameen Sheekh Hajji Ibrahim dura ta'a federaalaa ta'anii filaman Oromoon aangoo lama akkamii qabatti jedhanii balaan nutti bu'e Oromoon gara kaaniin illee Oromoo bulcha Xaqilaa Ministeeriin Oromoo warri biyyaa bichaaru Oromoo galanaan Oromoo amma gara Islaamaatiin illee dubbiin akkamii taati jedhanii qiyaamaan buute qiyaamama bu'a malee waanuma argame malee ammaan booda numa isin bulchannee ni jiran ammaan booda walii galee gagaratti oollee haa oolu كذا إسلام كان اللي يقول لي وان كأنه تيجي أمته كأنه غرغارة حواسه كأنه إجارة إسلام في كريستانا والإيبو إبنه قدا ولين نبوسني إن إسلام في كريستانا يعني كل ما إسلام في كريستانا ولكن أكولين جرات الله لامه أكولين قبض الله لامه أكثر فكرنا هؤلاء المسلمين المسلمون Somalia di Kristana di Malgo Islam bilayetun himbarbaach samman bod wan islama kadalainu bakka isati dalaine wan oromo common sense ki bakka amnutti waliin akka hojjannu dhaamsa sinii dabarsina hawaasa keenya walitti komando guyyaa har'aa kan si komando reef dubbataniira duri leenu si komando kana dubbannu sheeko diintu warrumoo fi kana jajjinuun jedhan no akkasitti hin jani abataman gaafa ummanni keenya lafarraa buqqa'e gaafa agartee ummanni baalee lafarraa buqqa'e warri as keessa waliin jirru hin jira namni ruhii kenne maallaqa doolaara 400 halkan takka walii qabe ummata baalee ka lafarraa buqqa'ee birmate ummata kana osoo awwalatti guyyaa halkan takka ana gabaa ammallee hojii nafti sin eeggataa jira hojii san irratti jabaannee hawaasa keenya ka buqqa'e bira haa dhaabannu haa gargaarru walaa dhageenyu yoo karaa kana deemne qofa waan qabanne bakkaan geenna yoo kanan ta'in warkaa fudhachuuf ummanni rafee bulaa jiru tanuma isinitti osoo isin teettan akka gandaa isinii yaamne isiniin jedha tana gabaabsee asmarratti isinirraa dhaabaa galatuma walfaadha. Dr. Sheikh Abdurrahim Ahmed Doyyo hamileena kennaa fi sheekaa.
hamilee beekaa kan gadi qabina Sheekh Bashir illee keessa jiranii isaaniif illee hamilee waltajjii egaa namoota hedduutu isteeta biraarraa illee asitti argamee jira manguddoo gurguddootu jira kan akka obbo Maamma isaaniifis hamilee nu kennaafi egaa hooyamtoota keenya amma gara sagantaa badhaasaatti dhaqqabnee jirra badhaasni kun baayogiraafiin nama kanaa isin hin barbaachisu jireenyi mataa isaaniitu kitaaba Oromoon barreessitee irraa fixuu hin dandeenye kan irraa dubbiftee xumuruu hin dandeenye kanaaf kitaaba lubbuudhaan dachii irra deemaa jiru kitaaba qabsoo Oromooti namni kun nama jireenya isaa guutuu hidhaa keessatti dabarse kana boodas waan isaan eeggatu rabbumatu beeka kanaaf badhaasni jalqabaa waldaan Sikkoo Mandoo qopheessee jiru qabsaa'aa keenya obbo Baqqalee Garbaatiif badhaasni qophaa'ee jira hamileen itti fufuu qaba haga badhaasni kun kennamu sheekii badhaasa haa kennanii sheeka achi dhiqa hamilee badhaasa biraatis qaba badhaasni kun sarpiraayiziidha sarpiraayiziin isin hin jenne kan Oromoon wal galatoonfachuu jalqabuu qabdi jenneefi ammas badhaasni kun cheeka doolaara 10,000tu qophaa'ee jira hamilee naagellaafi obbo Baqqalee Garbaa galatoomaa jechuun itti jiranii waldaan Sikkoo Mandoo badhaasni isaan godhan isaan madaalaa gosa taane aadaan wal badhaasuudhaan akka Oromoo jalqabduu fakkeenya waan ta'uu qabu jedhamee xiyyaadha. Obbo Baqqeen wanni jedhan yoo jiraateef dhaamsi uummata Oromootiif har'a guyyaa akkasii Sikkoo Mandootii achuma keessa kaawwaniif illee yaada marfatanii isaan wadhiisa. Akkam jirtu? Ani har'a waan tokko qofaaf inni qophaa'ee dhufe yeroo hundumaa waa'ee siyaasaa qofa haasofnaa har'a garuu nyaata affeeramtaniitu jennaan guyyaa guutuu homaa nyaannee akkasumas garaa koo qulqulleeffadhee hamma barbaadu nyaadha jedheen dhufee garuu hin quufne waan nyaatan eeges immoo xiqqoo kana miti ani marqaa arsiisan isa nyaadhan seene baay'ee marqaa barbaadeen ture maaliif yeroo mana hidhaa turre marqaa nuu fidanii nu adeeffachiisanii guyyaatti yoo ta'u baate guyyaa lamatti guyyaa sadiitti marqaa nyaanna ture egaa dhufnee mootummaa marqaa kana dhabneerra kanaaf anis nyaadha seen dhufee garuu nyaata gaarii nu dhiyeessitanii galatoomaa fayyaa ta'an siniin jechuun barbaade. Dhuguma gaafa sana bagandu hin hafne namoota har'a waliin agarru turre uummata gaggaarii akkasii uummata miidhagaa akkasii waliin agarru turre garuu rabbi waan sana hundumaa baga nu baraaree baga ijaan wal agarree fayyaa ta'a galatoomaa siniin jedhe. Akka kanatti deebinee argamuu keenyaaf qabsoo guddaa gootanii yeroo nuyi nyaata lagannee karaa hundumaatiin akka nu hordofaa turtan quba qabna. Egaa waanis waan isin gochaa jirtan uuma beekna. Waan keessanii warra isin jaallatu birattis warra isin jibbu birattis beekamaadha. Uummata jabaadha. Tokkummaan keessan nama hawwisiisaa. Jabinni keessan baay'ee nama jabeessaa. Jabinni keessan Oromoofis jabina. Oromoon miidhagee gaafa argamu. Oromoon miidhagee gaafa argamu hundumatu wajjin miidhaga. Namni tokko kufee ilaallu kun Oromoodhaan nama daalachaa, dadhabaa, fokkisaa, nama of gate, nama hojiin hojjenne, nama maal hin taane tokko yeroo argan inni kun Oromoodha jedhani Oromoomatu wajjin hin qaanaa'u, Oromoomatu waliin salphata. Isin garuu Oromoo boonsitu dhuguma
bifa keessaniin gaafa wasin ilaalan illee hin boonsitu. Kana jabaadhaan itti fufaa Oromoodhaaf fakkeenya ta'a. Akkuma sila jettan immoo tokkummaa Oromootiif akkuma jalqabdan kanaan ifaajaa dadhabaa wal gargaaraa wal tumsaa akkuma Dr. Hussein dubbate manatti deebi'anii waliin haasa'uu waliin mari'achuun baruun gaariidha. Oromoon kun saba guddaadha. Saba guddaan wal dhaba. Saba guddaa keessa nama hamaa hedduutu jira. Nama gaggaariinis immoo hedduutu jira akkuma kana. Kanaaf namoota warra hamoo sana hin ilaalina. Namoota gaggaarii ilaalaa. Waan gochuu dandeessan godhaasin. Tokkummaa saba keessaniif carraaqa. Maa tokko ta'uu didis jettaniis immoo baay'isanii hin cinqamina. Cinqiin barbaachisu. Saba guddaan akkuma kanadha. Amaluma isaati. Walitti bu'aa wal jaallata. Waan tokko ta'utti tokko ta'a waan ammatu waan hamaan dhufe immoo isinumatu walitti birmata. Isinumatu waliin lola. Kana yeroo baay'ee agarreerra. Seenaa keessattis agarreerra. Umurii keenya keessattis agarreerra. Kanaatiif gara fuulduraattis arguutiif jira. Kanaatiif amma namoonni tokko yeroo baay'ee yeroo namoonni ka'anii gamaa gamana waa walitti daddarbatanii gaa Oromoo hin dhume Oromoon irraa hawwate wanta akkasii jiru. Amala qabsooti. Miillaaf miilli walitti bu'a miti. Walitti bu'a. Garuu immoo walumaan deema. Iji kun lama waliin argu garuu immoo wal bira jira waliin argu garuu immoo hojii tokko hojjeta. Kanaaf baay'ee cinqamuu baay'ee dadhabuu isin barbaachisa. Ani waan guddaan asitti argamuun kun natti tole uummata tokko ta'e uummata jaalala qabu gidduutti argamuun nan jaalladha. Uummati jaalala qabu yeroo hundumaa nama hawwisiisa. Dheengadda bakka tokko taa'eetan waa'ee tokko yaadaan ture. Nama baay'eetu wal ga'ee bashannana Jawaaritti illee beerasa booddee bakka baay'ee namni baay'ee hin dhugaa maal jedhaa of hin beekuu machaa maal jedhaa nama wal abaaruun argitan nama wal loluun argitan nama wal rukutuun argitan. Ammatu biyya keenya dhattanii bakka tokko bakka bashannanaa tokko dhattanii nama nagaa walitti haasa'uun argitan utuma sirbuu qiniidhaan wal abaara. Haasaa abalakaatiin wal tuqa yookaan dhorsee wal hamata yookaan wayii tokko waliin jedha. Bashannanuu dhattanii iddoo tokko gaddatanii nama wajjin warreetu yookaan nama wajjin wal loltanii kan manaa baatanii utuu milkaa'in deebitanii galtu. Amaluma ta'e biyya sana keessatti jechuudha. Saba kana keessatti yeroo jaalala akkasii yeroo argu tokkummaa akkasii yeroo argu warra biraafis nan hawwa akkuma kana. Saba koo guutummaadhumaafis kanumaan hawwa. Kanaaf tokkummaa keessan eeggadhaa. Akkuma jalqabdan kanaatiin itti fufa Oromoo boonsaa jirtu gara fuulduraattis ittuma fuftu jedheetan abdadhaa. Rabbi isin haa gargaaru. Isinii wajjin haa ta'u waan nu gootan hundumaatiif galatooma fayyaa ta'an isin jechuu barbaada. Akkuma boboqqeen osoo as gubbaa hin deemin badhaasa tokko qabna. Badhaasni sunis kan hidhamtoota Oromoo mana hidhaa keessatti argaman hundaaf maqaa hidhamtootaatiin qophaa'ee jiru. Badhaasichi goonni qaamaan malee sammuun hin hidhamuu jedha. Waldaasi koomandoo Oromoo to all Oromo prisoners waan jedhu badhaasa kana Dr. Sheikh Abdurrahim Bobakkala Garbaatti nu kennanii maqaa hidhamtoota Oromoo hundaan badhaasa kana nu fudhanneetu. Ulfaadha Bobakkala hamileedhaan naasifadhaa teessoo isaaniitti hamilee naa kennaafi. Ammas deemnee tabba tokko bira geenye jirra. Badhaasni itti aanu nama hundeessaa Oromooti. Abbaa Oromooti. Ilma jechuu jalan. Waliin abbootina. Nama jireenya isaa umrii dargaggummaa isaa uummata Oromootiif aarsaa godhee fakkeenya dhaloota haaraa dhaloota qubeetiif fakkeenya ta'e nama mootummaa laaptooppiidhaan girgirse. Akka jedhattiin jettisan taraaraan yaan qaxaqaxa tuuliddi jettiimi dhaloonni amma jiru sababa isaa itan qaxaqaxa tuuliddi akka ta'u nama godhee jechuu. Kanaaf nama kana gara waltajjiitti affeera. Obbo Jawaar Muhammad
badhaasa isaaniitiif gara waltajjiitti himadha. Amilee, 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 amilee. Egaa badhaasichi kennamaatiin jira. Badhaasichi aarsaa kaffaltaniif galatoomaa jira. Egaa itti aansuudhaan badhaasa cheekaa qabna. Ammas cheekni kuni doolaara 10,000. Amilee, 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 amilee. Amilee kennaa fi badhaasicha wal badhaasuun, hamilee walitti horuun, nama nuuf jiraateef jiraachuun, fakkeenya gaarii ta'uun waldaa sikkoo mandoo cheeka gadhiisaa sheeka harkatti hin qabina. Liqama Ameerikaa kan harkaan egaa jawween waan jedhu yoo qabaateef isaafis carraa kennina. Guyyaan kan sikkoo mandooti. Come on. Kana bukan aku. Ammo, wayan. Galmi ko ni itu guddan. Ya dan itu rakamnya good to be back. Awas nih kayaknya kopi karena kopi tadi. Udah kayak batu kayaknya sedikit galatoma. Manisap komando kasih kau tentang kabiya, asa sarra bel purra. Garar ralu garar bagu sarira. Otobus ini kami lupa bed teman itu. Bakalan gafes jari. Atta taatan jechaa dhufe. Berriin kiisa nu guutaa poolisii illee hin dabalti mana hidhaa. Ulfaataa jennaan nama hedduu galmata keessa warra hojii guddaan warra guddatan hedduu jira. Fu'aad asitti arguu hedduun gammadee. Kan isin bolonkaan akka daati. Fu'aad jechuun the first interview I ever gave. The first interview. Fuad dapat tu. Satu interview nak boleh. Fuad dapat Fuad. Amak pun aja tu lah. Mal kata saya radio kau tu radio jalan apa ni? Fuad dapat tu. Baru ini nanti jalan lagi saya nama cuma itu kau tadi. Good to see you. Kau tu mana ke baju baru ada? Lafat tersinggih. Barang ambil kan rufe. Afosha jaru nak katabut tak salbinati. Aku rumah dibut dalam tu. Ia ada tani murni ya ketiga cerita. Amantina tatu, kutar rarfani na tatu. Jika ada di jarmun, aku rumah lapis tu dalam. Kau seorang kamu ya kan si komando macam asal ya itu bacun, aku gandum mati dalam tu. Terus ada rakon itu komandi. Karena tu kau Afosha namni civic Afosha kan ini civic society itu. Civic society jaru, aku tanya itu dalam tu. Kalau berarti mau jarang ini cuman umat Islam terus untuk jarang ini siasa. Jarang siasa cuman kamu, jarang hawasa cuman kamu. Para diaspora kita di jiran Buddhan, Gota Kurnan Rufe, Dabrangkar Rufe, Kurashanan Kurnan Rufe, one of the most important development. Jarmoni hawasa keessattuu Afoshaaleen jabaachaa dhufu sana. Kuni yeroo san walga'iilee adda addaa irratti fura adda addaa irratti barbaachisummaa akkana cimsanii yeroo hojjechaa turretti challenge guddatu garuu baga jaaramta. Keessattuu kiraayisii 2018 uumamee booda hawaasni keenya hin dammaqee jechuudha. Yoo hin jaarin akka qeessaatti akka amantiisaatti yoo jaarmaa hawaasaa hin jaarin rakkoo guddaa keessa akka jirtu ofis sabas gargaaruu akka hin dandeenye hubatee hojiitti seena. Waanuma yeroo san dubbachaa turre irraa gadi cimsee ammas dubbachuu barbaada. Namni qeessaatiin jaaramu
gosa isaatiin ijaaramuun amantii isaatiin ijaaramuun konsekweensii lama qabaachuu danda'a. Could be positive or could be negative. Gandummaa yookiin immoo amantii kan jennuun kuni negative ka ta'u namni waan yoo jibbaaf ka biraa miidhuuf ka biraa quuteessuuf ilaalcha natti caala gandatiyya caala qabaletiyya caala amantitiyya caala kun xiqqaadha kun yaraadha ka jedhu hoggaa yaarame negative. Jaarmeensi akkasii hin guddatu. Akka kafaletti yaaramuun rakkoo hin qabu. Kafaletti mana barnootaa ijaaruuf, kafaletti kilinika ijaaruuf, kafaletti ijoollee ispoonsara godhuuf ijaaramuun gaarii. Badaan maal eegu? Asaasatti hinaafu, hinaafanillee waan gaarii tolche wayya. Asaasatti hinaafu, asaasa gara shaashamanii akka dhufne karaa itti cufuuf yoo ka jiraatan ta'a jiraatne keessa. Kanaafu hawaasni keenya akka machaatu lamatti, akka shanan gibeetti, akka rangalootti akka uumbannaatti sanbira dabree sadarkaa gandattuu akka warra dhumuugatti illee ijaarame. Kanaaf ijaaramni akkanaa waa hedduu fayyada. Tokkoffaa individualii nama fayyada. It gives a sense of belongingness. Hawaasni keenya isa egalitarian society. Society capitalism bira hin geenyedha. Individualism hin jiru. Collectivism is still very important. Crisis hawaasni keenya keessa seene urbanization fi exile life kana keessatti kan seene social safety net qaba Oromoon. Cidha isaa namni kophaa isaa fuudhu hin jiru beektanii kaaloo dhiyaata, gumaaloo baafata, du'a kophaa isaa awwaallatu. Jiruun hawaasa keenya individualism is very minimal. Collectivism is the largest aspect of our life. Kanaaf namni keenya akka mataa isaatti akka namattuu namni tokko akka guddatu akka barbaadamu taate social organization akkana kana cimsuun hedduu barbaachisaadha. Hojii baay'ee hojjetaa jirtan nan beeka biyya alaattis bineensonni baay'ee nama ala jiran kun ka ofii fiitiin ol guddate xiqqaa bara walitti baaftanii maal gootanii irraa bittanii maal gootanii guddiftan biyyatti illee ijoollee baay'ee barsiisaa jirtan akka individual namoota dhuunfaa guddisuu irratti illee hojiin afooshaalee keenya baay'ee barbaachisaadha. Sanbira dabree immoo hojii humanitarianii yeroo mataa kiyyaan beekaa yeroo qabsoo irra ture san ijoollee keenya maduuf ijoollee buqqaatee magaalaa seentu hedduu gargaaruu irratti jaarmeeleen hawaasa afooshaaleen bifa adda addaatiin ijaaraman shoorri isaan taphataa turan baay'ee guddaadha jechuudha. Gara fuulduraatti immoo shoora keessatti daran dabalaa deema. The foundation of American democracy is civic society. Individual miti, heera mootummaatii miti, waraana miti, political party illee miti. Wanti Ameerikaa godhe jaarmee hawaasaa. Jaarmee hawaasaa bifa adda addaatiin. Biitu nuti hawwinu, hawaasni nuti ijaaruu hawwinu hawaasa dimokiraatawaadha. Hawaasa Oromoo haqa dhuunfaas, haqa waloos, haqa gartuus, haqa amantiis eegu ijaaruu barbaannaa jechuudha. San immoo hawwii Jawaar Baqqalaan ijaaramuu hin danda'u. Abaluu nama gaarii waan ta'eef, goota waan ta'eef sirna dimokiraasii ijaaruu hin danda'u. Namni dhuunfaa, namni matayyaa sirna dimokiraasii ni balleessa malee cimsuu hin danda'u. Sirni dimokiraasii akka ijaaramu kan barbaadu taate civic society cimsuun afoosharraa kaafne inni ijoo bifa adda addaa irraa kaafne ijaaruun barbaachisaadha jechuudha. Biyya alatti wanni an hawwaa ture ta'aa jira. Yeroo namni biyya kanaan dhufu haga qeetti galutti biyya alaa doominansii jaarmeelee siyaasaa ture jechuudha. Murnootatu uummata keenya addaan qircatee wallee bu'aan buusanii uummattoota qircatanii wal nyaachisaa jiraachaa turan. Rabbi galanni haa ga'u, qeerroo galanni haa ga'u, walitti haxoofnee biyya isin irraa galchinee jirra jechuudha. Uummanni Oromiyaa diaasporaa irraa ka barbaadu jaarmaya siyaasaatii miti nama biyya alaa taa'ee siin hoogganaa siin bilisa baasee ture. Wanni isaan irraa barbaadan waa shani wanni isaan irraa barbaadan yeroo hedduu kan hin jedhe. Tokko doolaara gaafa hin jiru. Lama advokasiidha. Kan hiriira baatanii gootan kan. Lammaffaa dippiloomaasiidha. Sadaffaa knowledge production hayyoonni as jiran bilisummaa waan qabaniif yuunivarsiitii keessa waan qabaniif garuu itti fayyadaman jiran. Beekumsa maddisiisanii beekumsa biyya ijaaruu danda'u. Beekumsa saba sana guddisuu danda'u. Tarsiimoo isaa qaruu danda'u. Gama siyaasaa qofaan osoo gama diinagdeetiin gara hawaasummaatiin guddisuu danda'u ijaaruu. Kan biraa miidiyaadha. Isin hojjechaa jirtan. Biyya keenya keessatti miidiyaa bilisaa qabaachuu hin dandeenyeef kan anti deemu.
waan shanan kana kan utubuu danda'u kan cimsuu danda'u jaarmaa hawaasaati malee jaarmaa siyaasaa miti jechuudha. Kanaaf biyya alaatti irratti jaarmaa siyaasaa ofirraa geggeessitanii waldachaatanii afooshaa teessan cimsuun that makes me proud. Now the diaspora is doing what is right. Kanaaf asitti hafaayoo jettaniif asitti oomneesin diina biyyuma galaa cuutuutee buna baay'een dhufe nama beekaa. Wanni an jechuu qabu, wanni an jechuu barbaade cimsa. Waldaalee keessan cimsa. Waldaalee keessan immoo waggaa cimsitanii waldaan si komandoota Oromummaa itti cimsan malee ta Oromoo irraa itti baqatan ta'uun qabdu jechuudha. Waldaan itu Bumbanaa, waldaan Shanan Gibee, kan Maccaa, ta walgaanii Oromoo biraa itti hamatan osoo hin ta'in ta walgaanii Oromoo biraa itti faarsanii jabeessanii gargaaran ta'uu qabdi jechuudha. That is positive. That is positive. Namni lakki maa akkana jaaramtanii akka Frankalootti akka warra Dadaritti akka warra Gaara Mul'ataatti akka warra Dhummugaatti warri maa jaaramtan ka jedhu warra isin qircatu barbaadu ni kijiba. Jaarama hoo jaaramtan waan gurbaa tokko intala takka gargaara waan ganda tokkotti mana barnootaa jaara waan Oromoo ol kaasu waan Oromummaa gama aadaatiin gama dinagdeetiin cimsuu danda'u hanga jaartanitti akka feetanitti jaarama akka feetanitti jaarama. Waggaa wal jaartan garuu Oromummaa irraan deessina saba keessanii irraan deessina. Ilaa ammoo wanta baay'ee utuu hin deemine garuu saba jaarreen jirra. We have built a nation over the last 50 years. We have built it, but it's incomplete and it's fragile. Wanni fragile kan jijjiiruu danda'u keessaa tokko waan reefu Dr. Hussein kaasee. Oromummaa fi Oromiyaan jaaramte tun akka cimtuuf dimokiraata ta'uu danda'uu qabdi. Haqa irratti dhugaa irratti hundaa'uu danda'uu qabdi. It has to be on justice. The foundation has to be justice. Justice hoggaa jennu uummanni keenya uummata dimokiraatawaa keessoomsaa. Jaarmeyni maqaa Oromootiif Oromiyaa dhayatu kamiyyuu Oromiyaa fakkaachuun dirqama. Dimoogiraafii isaa hoggansarraa kaasee keessattuu jaarmaa siyaasaa taanaan warri biyya bulchus kana dhaga'uu qaba. Warri biyya bulchina jedhee jaaramullee kana dhaga'uu qaba. Oromoo yoo diiguu barbaadan malee Oromoo jaaruu yoo barbaadan taate naannawa sanitti kompaaraa barbaadee qabu akka dorgomee dalagatee gahee isaa dhugaa isaa collectively akka bakkaan gaatu yoo barbaadu taate jaarmeewwanni nu jaarru hogguma balbala irraa seentu Oromiyaa fakkaatu danda'uu qaba jechuudha. Kana godhuudhaaf gubbarraa kaasee amantiidhaan isaa taatu naannoo irraa dhufneen isaa taatu gender dabalatee Oromoo akka fakkaatu ta'uu qaba jennee itti amannee deemnee jechuudha. Kaafawoo keessatti kana fudhannee religiously itti deemaa jechuudha. We are committed. Kanaaf baraan hoggaa jaarmaa ijaarru qoosaa kennineef gan godina hunda. Durii tokkoffaa amma dura godina kanaaf jechuudha. Warri qabalee ofii qabalee birarratti olaantummaa jaaruu barbaadu. Warri immoo Oromoon turi Oromiyaa fakkaachuunis olaantummaa amma dura biyya san keessatti ture jaaruu barbaadu. Santu ka'aa jira. Regardless of what. Amma booda jaarmeenni maqaa Oromoo dhayatu kamiyyuu Oromoo Oromiyaa fakkaachuun dirqama. Fakkaachuu baannaan biran dhaabatee